Ashama harkafoonee hordoftoota siifantuu kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa sinis akka nagaa naa taatan abdii guutuun qaba jecha akkasuma warroonni immoo chaanaala kanaaf haarawaa taatanii subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Har'a waan addunyaa irra deemaa jiru tokko arge isarraa waan xiqqoo haasaa jechuudha. Waan baay'ee nama jibbisiisan dhugaa dubbachuu fi bara maal keessa akka jirrullee bara dhumaatii keessa akka jirru yaa beekamaadha kuni barumatu bara dhumaatii natti fakkaate. Kanaaf wantoonni miidiyaa irratti deemaa jiran wanta ija namaatii fi akkasuma dhaloota dhufuuf hin taanedha jechuudha. Na duukaa ta'a wanta kana isiniif ibsu akkasuma akkuma isiniin jedhe wanti nan qabadhee dhufee har'a maal seetanii dhugaa dubbachuu fi suuraa asirra isinii kaha wanti baay'ee miidiyaa irratti na jibbisiisu jechuudha. Waaqayyoon keenya kan nu uume waaqayyo kan uume dhugaa dubartii fi dhiirri wal fuudhudha malee dhiirri fi dhiirri wal fuudhu akkasuma dubartii fi dubartii wal fuudhu miti. Dhugaa waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Yaa gara feesbuuka kanaan argaa jirtanii akkasuma suuraa irratti isinii maxxansa. Dhugaa baay'ee kan nama asxala'u jechuudha. Barri keenya mootummaan amma keessa jiru bakka bara dhumaatiitti natti fakkaate. Kanaaf wanta akkasii kun deemaa jira. Yeroo baay'ee immoo wantoonni akkanaa kun deddeebi'eet mul'achaa jira miidiyaa irratti jechuudha. Maaliif akkuma argaa jirtan kana suuraa irratti argaa jirtan kana dhiira fi dhiiratu wal fuudhee jechuudha. Sa'aatii kana keessatti maal jechuudha. Dhugaa waan baay'ee si asxala'u jechuudha. Miidiyaa irrattis immoo dhiirri akka shamarree waa hunda godhatee ifama jidduudhaan inni irraa ka'e jechuudha. Wanta deemaa jiru waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Dhugaa dhiirri wal fuudha. Dubartiif dubartii wal fuuti jechuudha. Waaqayyoon waa baraaru waaqayyo waan akkasii asirra nu warraa qabu. Namoonni keessattuu ijoollee namuma Itoophiyaati warroon akkana gochaa jiran amma jechuudha. Maaliif faranjoota jalatti ilaalanii waan akkanaa dalagaa jiru jechuudha. Kanarraa baraaruu qabna. Baraareffachuu qabna jechuudha. Wanta kana dhugaa mootummaa maatii santu ga'e natti fakkaate. Kanaaf wantoota akkana kanarraa dhugaa miidiyaa baqqanii jibbisiisee jira. Dhugaa rabbii dubbachuu fi namni wal gorsu yookiin immoo ilmi namaa kan wal gorsu illee jiru kan walitti jijjibeessee hamilee waliif kennu jala deemee waan taane irratti waan ija namaatiif dhaloota dhufuuf hin taane irratti jechuudha. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisuu fi safuudhalleedha jechuudha. Maaliif waaqayyoon kan uume dhiirri fi dubartii wal fuudhudha. Akka nuti guddannee barannee argineettis jechuudha malee dhiirri akkamii wal fuudha. Kuni addunyaa dhumaatii agarsiisa. Bara dhumaatii agarsiisa. Waaqayyoon waa yaadatu. Waaqayyoon nutti araaramu. Uummata balleessaa hedduu gochaa jira jechuudha. Dhugaa bakka miidiyaa irratti yeroo baay'een argitanii gara feesbuukiitti gara tuutuukiitiin illee jechuudha. Dhiiruma tanatu akkuma shamaraatti waa hunda godhatee uffatee meekaappii uffatee harma maalii kana ka artees laa guute yaa rabbi ko maaluma nu agarsiista. Dhaloonni dhufu maal argamu nu har'a kana agarree dhaloonni immoo nuti dhalli keenya immoo maal akka arguun beeku. Waaqayyoon nuuf araaramu baay'ee kan nama jibbisiisu jechuudha. Bakka akka shamaraa taatee jechuudha dhiirri jechuudha. Yaa waaqayyo shamarris akkasuma akka dhiiraa taatee jechuudha. Waaqayyo waan kanas na baraaru waaqayyo kanallee balaaleffachuu qabna. Keessattuu biyya keenya keessatti akkan dhufaa jiru argaa jirra. Warroota faranjoota irraa guuranii biyya keenya seesisaa jiru jechuudha. Waaqayyo waan kanarraa nu haa baraaru sin jedha. Dhugaa waan baay'ee nama jibbisiisu obboloota koo jechuudha. Yeroo addunyaa dhiphattee wajjiniin namoonni akkasumatti dhiphachaa deeman jechuudha. Gara feesbuukiitti irraan yoo laaltanii jiraattanii bakka seestallaa zargi godhatanii bakka dhiirri fi dhiirri wal fuudhuun ani hin beeku addunyaan kun gara makka deemaa jiru. Kana irraa waaqayyoo sinaa baraaru. Kana ofirraa balaaleffachuu qabna dhaloonni kuni dhaloonni amma jirru kun jechuudha. Ofirraa balaaleffachuu qabna akka dhalli keenya waan hin taane kana hin baranne jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif kun waan ija namaatti fi akkasuma immoo arga namaatti illee tolle jechuudha. Maaliif ilmi namaa hunduu miidiyaa fayyadama. Daa'imtis dhalattus miidiyaa fayyadamti. Amma yoo dhalatte ishiinis waan akkasii gochuu deemti jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii irraa waaqayyoon nu haa baraaru. Gocha akkana waaqayyo nutti araaramu. Balleessaa keenya kun hunduyyuu wanti nutti dhufaa jiru kun balleessaa keenya jechuudha. Waaqayyo nutti araara isaa nuuf haa buusu siniin jedha. Akkuma amantaa qabdanii tsaloota keessan godhadhaa, du'aa keessan godhadhaa. Kana nurraa rabbi haa kaasu jedha waan akkana kana jechuudha. Waaqayyo kan nu uume nuti dhiira fi dubartiidha malee dhiira fi dubartii fi dubartii wal fuudhaa dhiirri wal fuudhaa kan jedhame tokkos hin jiru. Wanta akkasiis argame hin beeknu jechuudha.
barakana keessa argaa jirra waa hundumaa wanta miidiyaa irratti deemaa jiru jechuudha. Ana anin beeku baruma dhumaati jennu kanatu gaynatti fakkaata. Dhugaa baay'ee na jibbisiise jechuudha. Wanta kana laalee hedduu na jibbisiise jechuudha. Bakka addunyuma kana bakka karam akka deemaa jiru si jibbisiisa jechuudha. Kanaafi waan akkana kana balaaleffachuu qabna. Hundumti keessa miidiyaa qabda irratti sheerii godhaati balaaleffadha wantoota akkana kana jechuudha. Ofirraa balaaleffadha. Dhaloonni keenya akka dhaloonni inni duubaa dhufu kuni akka waan kana arguu hin barbaannu jechuudha. Miidiyaa irraa baduu qaba bakka wanta akkana kun jechuudha. Nuti kan beeknu dhiirri dubartii wal fuudhudha malee dubartii dhiirri wal fuudhuu hin beeknu jechuudha. Kuni nurraa balaaleffamuu qaba. Kuni waan aadaa hin jirre nutti fidaa jiru jechuudha. Keessa Itoophiyaa keenya keessa seenaa jira jechuudha. Ammas warroota Itoophiyaa keenyatti warra kanatti gochaa jiru jechuudha. Maaliif faranjoota jalatti ilaalanii warra jabbuun guutame jalatti ilaalanii raawwatanii isaanis wanta kana dalagaa jiru jechuudha. Maaliif amantaa ofiitu dagatee jira. Ilmi namaa kuni yoo qufee jedhee dhugaa yookiin amantaa ofii dalagata jechuudha. Amma fakkeenya warra keessattuu biyyoota gurguddatan keessa jiranii amantaa ofii gatanii jiru. Maaliif akkuma faranjoon deemtu akkuma aadaa faranjii san qabatanii deemu jechuudha. Wanta aadaa badaa kana qabatanii deemu jechuudha. Maaliif akka amantaa musliimattis kiristaanattis wanti kun balaaleffatamuu qaba jechuudha. Kuni Itoophiyaa keenya keessa hin jiru surmaa wanta akkanaa kun jechuudha. Nuti seera qabna, safuu qabna, gadaa qabna jechuudha. Wanti ittiin bullu qabna. Ana akkasii isiniin jedha obboloota koo wanti koomentii warri gaafa isinirraa qabdan akkasuma koomentiin kiyya banaadha. Nu barreessuun dagatiin asiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni chaanaal kana faarrattoota subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa asiniin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa haga viidiyoo biraatti walitti deemutti. Ciao.